Kebor Multimedia Production. Kayon ke jabada of jabesi karura harabasi milkesi wanarra hujju yerotin kenin haruma hojjaduti tumuri harakarusi kayosi dura dafi milkesi kayon ke jabada of jabesi karura harabasi milkesi wanarra hujju yerotin kenin haruma hojjaduti tumuri harakarusi kayosi dura dafi milkesi Fuldurri kanke ifa yomiyu karoran hoji wanta hundayu kankale darbeef tete yadini wan hin dandeenyeef lapheen baatini wan karoorsite hojirra olchi wan hojjatte moo dhaloota si duubatiif kumachi kayon ke jabada of jabeesi Samun falayadu irra ufagesi kayof galma ke qabadu ittimataki gufu galma keti uf jalasaki kayon ke jabada uf jabesi karura harabasi milkesi wanarra hujju yerotin kenin haruma hojjaduti tumuri harakarusi kayosi dura dafi milkesi jiramni kanke kessa gufudu kubsa imalli sirrin kanke hamtu hunda sochosa inkabdun jifatamu dugan injifatu male dugatti garsisi naftu wangar male Hindande tu jecha sirugutaan iddo hinkeniniif dhiisi bira darbi xiyyeeffannaan imalii adeeffadhuun jifachuu hunduu sitti yaada hin danda'u si argachuu Fuldurri ke ifa kayo ke cimsadhu bakka yaadde ga'uuf rahmaanitti hirkadhu imalu dandeessa gara abjuu dhugaa qulqullu murteessi isatu siif argaa kayon ke jabada of jabesi karura harabasi milkesi wanarra hujju yerotin kenin haruma hojjaduti tumuri harakarusi kayosi dura dafi milkesi beeku qabda akka foke jiru gufuun sif dhufe abjuu kee jijjiiru gufuun sif dhufe abjuu kee jijjiiru abdii muriini dhugatti jabaadhu homtuu sin danda'u ilaahitti gadhu waan tokko lama miti gufuun si qunnamu barhedduu namaati kan jibbaasiif arjoomu sif yaada kee fakkaate kan cinaa kee dhaabbatu meeqa kamtu jira kan kufaatii kee dheebotu dungoo kan kee dhaamsuuf hedduu tattaafata jireenya kee hordofan kan ofirraanfata hamtuu kan kee yaadata gaarii diina gaafata hamtuu kan kee yaadata gaarii diina gaafata hamiilee kee rukutuuf irriba dhaabanii walmaa kee naannessan kan ofii dhiisanii hamiilee kee rukutuuf halkarra hadhaabanii olmaa kee naannessan kan ofii dagatanii
jabaadhu hojjedhu abshirin yaadini natti hinaafan jette duuban ilaalini xiyyeeffannoon kan kee galma dhugaarratti abshirni milkoofta irkadhu rahmaanitti fuuldurri kee ifaa kaayoo kee cimsadhu bakka yaaddee ga'uuf rahmaanitti irkadhu imaluu dandeessa gara abjuu dhugaa qulqulluu murteessi isatu siif argaa kayyoon kee jabaadha of jabeessi karoora haaraa baasii milkeessi waan har'a hojjuu yerootti hin kennin har'uma hojjedhuuti xumurii har'a karoorsi kayyoo si dura dafii milkeessi kayyoon kee jabaadha of jabeessi karoora haaraa baasii milkeessi waan har'a hojjuu yerootti hin kennin Kebor Multimedia Production.